Horaa bulaa deebana jedhaalleeni maqaan kiyya Yaarsoo Goollisaati. Finfinnee irraa dhufe alleen warra qommitan qopheesse guddoo galatoonfannaa warra ogeeyyii teennaa yaroolee teennallee taa yaada waan birmadummaa yookaan waan balchummaa Itoophiyaa keessatti gahee Oromoon taphachaa turtee fi itti jirtu nu balballoomsellee guddoo san galatoonfadha. Insight guddoo irraa argadhan akka nam tokkootti. Bottom up insight sila diqqoo waa kennuu fedhaatoo yeroonni kana geetti taate akka argaa dhageettii Oromootti karaa seenaa karaa literature mainstream history kanaanii waan hedduu kakaaftanii karaa jaaroolee gulaan ammoo maanti jiraa waan jedha sila diqqoo irra babbahuu fedha ammoo yeroonni waan nan geennee fi gabaabsee keessa utaala alleeni yaada obboleeyyan tiikaafte guddoo qoodadha dhugumaanuu Itoophiyaa biyyeedhaan tan Oromiyaa malee yookaan Oromoo malee Oromoo ammoo Itoophiyaa amma kee jirtan malee laaluu hin dandeenna wanni jedhanleetti gaafii inumtaati wanni akkasiitii fi nutti xiqqoo moggaattiif qab malee yoo sila dhugumaan laalle akkum jenna kaanii nu Itoophiyaa baanaan tan ijaarroo akka guyyaa har'aatti wanni nutti hin baasii waan hin jirreef jecha reefuu sennaayitilleen yaadi hojjaa kaaftu central role illee guddoo taphanneetti dhugumaa moggaalle numa qabee gujjira ani ijoollee Booranaatiin beeka daangarran namii dunu harmalleen majority boundaries Itoophiyaa tan hojjaar deemtanii laaltanii yookaan uummata Oromooti akka reefu ammoo yaaroleen teennalleen kaasuu jirti kaanii yookaan hiddum keen namu nurruma citetti nam nurra citetti sabum nurra cite waan suniin mogga lafa sun eeguu jira jecha warra kan fudhachuu dandeettan warra safara Soomalii kan fudhachuu dandeettan warri kun warra 7 hojjaatiin faan dhooftee laalchuftiin Oromooti. Tangibly jaarroleen evidence nu dhiyeessitee waan sun anuu beekuu dandeecha jaarrolee guddoo lakkisaa. Waan ammoo gar yaada keennaatti hojjaa deebin silaatu waan balchummaa yookaan birmadummaan baanantuu maani kana waan jedha sila xiqqoo irraa dubbanne guddoo fedhaniin wanni akkasiitiif yaada kanirraa kaanetti achiin dudduubatti birmadummaan Itoophiyaa maani kana birmadummaan Oromoo tunuu maani kana Oromoo waan kan keessan maan gootee waan jennuuf jecha birmadummaa yookaan balchummaan akkan sehutti yaada mata qaraarraa hojjaa kaane nam waan abba dhibiittiin dabarre ka ammoo waan fi jabeeffate qabate gara jaalalaatiin waan kan cuuf walti qabu nami suniin balcha jedhan gar keennatti balcha yookaan nami suniin nam birmadummaa qabu jedhan nam inferiority complex hin qabne ka superiority complex hin qabne nam agnamaatti waan fi qabu ka ammoo waan nam dhibii saamicha hin deemne jecha principle kanaanan yoo laalu Oromoon birmadummaa yookaan balchummaa Itoophiyaatii fi karaa sadiin gumaachite dheerrega. Karaan qaraa fiixee balchummaa ifitissiti. Akkasichaan birmadummaa ifi qabdi. Keessuma waan finni gadaa yookaan sirni gadaa hojjete mala nuun cuftiin humbeen. Eegi reformeeshinii bara 1967 gadaa yoo galgalooti asiyyuu ganni 554 seenaa gadaa malata guddoo barroofte sana imbeen bar tulami lollo edhan kaachiin duraallee yojja yaaroleen argaa dhageettii aasooft inumbeen karaa structurii karaa aadaatiin karaa afaaniitiin karaa ariyaatiin karaa qaalluutiin waan cuf jabeessanii jaaranii akka addunyaan democratic right and human right ette fuula lama qooddee caccabsite kanaaniiti universal right godhanii waan ijoollee didiqqoo waan nadheenii waan naannoo kee jiraannu waan rimaa gara jiru qabeeke fitasi daa'imin dhalatini waan jaarrolee mirga kan cuf tokkoon akka laf naqanii structurein Oromoon hojjetsuun input guddoo jedheerre wanni balchummaa jabeesse namoomitti kennuuf eenyummaa namaa kenna waan sun taateef jecha karaa lammeessitootiin ammoo yoo maqa dabsan yoo haq dabsan yoo waan hedduu dura dabsani obset gara bal'ate birmadummaa Itoophiyaa eege
akka sabaatti akka uummata moggaa jiruutti akka uummata akka lafa jiruutti magaalteen guddoo maqaa jijjiiran. Lafteen tokko magaaltan cufu maqaa jijjiiran. Nam keen cufu maqaa jijjiiran. Aadaa isaarra jijjiiran. Gara hammaatee hin banne gartee. Nama hedduu badee nama hedduutti laftaan irra leecitee badee guddoo rafee guddoo obsee sabii kun gostaan walitti suphe. Karaa sadeessitootiin ammoo karaa qabsoollee hojjaa qabannee gatii xiqqoo hin baafne. Qabsoota karaa difeensii yookaan militarii qofaaniti taa karaa hogbarruutiin fudhachuu dandeenya. Nam gugurdayyaa Oromoo keessa including isanii warra nu dur tataakan gatiin isan baaftan gatii xiqqooni. Wanni isan lafkeettan sun isan lubbuu teessanii sooriyoo gootanii waan sun gootanii hin beekna. Nu ammoo waan guddoo waan statehoodiin Itoophiyaa irra ijaaramte yaadi jirkanaa jedhanii controversy kaaftanii wanni kun hin taatu akkanaanitii jedhan. Principaliin nami gari akka Itoophiyaatti wanni nu dhagahaa baane wanni hamtuun qoftiin jirtu wanni dansaallee num jirti amma aduun ilgalchuutiin baatetti ilboruutiin dhiitii faata gari. Woman hin beeku woman hin danda'u atiin hin beektu atiin hin dandeettuuf asiin jedhan. Tan cufa akka dhiyoo tanaatti jecha reefu kaasuu jiran akka waraan dhiyoo tanaatti. Diqqoo yoo dudduuba deebiin ganna lama sadii akka ijoollee didiqqayyoo karaa irra baatee warri snaayiperiin warra koordineetsiin qawwee tokkos dure jaajja lubbuu fi kenne. Qabsoo egaa akka Oromootti obbaamne akka reefu ijoolleen kaafte obbaamne eegii xumuranii eegisiin afaan goodan kaanee keessa dachaana. That's our trend. Fulaa sirbaatiif fulaa hojii fulaa barcumaallee hin jirru. Du'aa fi rakkoo ta'an ammoo nutti itti mata. Gatii itti baamnee muummee eegii baamneen dudduubatti ammumallee hojja kootti ministeera waraanaa ta'illeedhaan namni Oromoo xiqqaatta. Hin feenu kana bira dachaan. Waan achiin dudduuba jira duuba yoo hin tisiyoo hin jabeessi wanni sun rakkoo qabdi guddoo gatii jabduullee baasaa ba'an. Waan kan cufaa duuba yoo walti deebisiitti Oromoon tan gumaachitee jedhee silaa gabaabse waan birmadummaa Oromoo akka literaachatti atoo waan barraahee taa'uun hin ta'ini karaa jaarroleetiin xiqqoo karaa riformeeshinii asitti waan yaaddi qe'ee tokko darachuu fedha. Bara 1467 gadaa yoo galgaloo riformeeshin gadaa tan tolchanii structurii qardurii paartii afaan baraatiin paartii jedhanii gara keennatti gogeesse jedhanii gogeesse shaniin structure tolchanii gan 8 lubu tokkirra lubu dhibii dabruu fi gan 40 ka fudhatuuni system tanarreenyi tolchan. Nami Oromoo wanni isiin achi keessa gaffiddi tokko ijoollee didiqqayyoo irratti hojjetan waan leadershipii balchummaa wanni fida sun. Nam diqqayyaa nam ganna 7 nam ganna 8 tap isaa laalanii akka inni ilmooletis laalanii akka inni yabbitis laalanii haadhi isaa laalanii abbaa isaa laalanii ollaa isaa laalanii reera shanachi nam sunii laalaa akkana guddisan. You're a leader nam sun guddisan. Nam sun cuf keessa duub deemee namni abbaa gadaa ta'a tokko. Namni sun gandidda milamaatiin dudduubatti abbaa gadaa ta'a. Eegi lallabaniin dudduuballee jecha. Sistemiin dudduub sistemii yoo amma superficially akkanuma laalu waan xiqqoo fakkaatti malee ijaarsa birmadummaan yaadii Oromoon contentii ta'ee reefu nuun cuftee kaasuu jirra. Maaniif Oromoon expansive ta'ee gar dhibii dedeemee wanni kun kiyyaa maaniif muusa'ee rafaa wanni jedhaniifi nu birmadummaa qabnaaf akkas balchummaa namni balchaan silaa civilized jechaa beekta namni kun nama sustainability qabeecha namni kun gandi 22 dudduuba nam bulchaa ta'in beekan political havoc olii gad wanni bubbutan hin jirtecha achiin dudduubatti gaafa gada dagalee yaayyaa 1467 qaama kan namni gargarii Oromoon fuloo baate Eewaq namnu keessa baay'ee nu deebii dhowwinuu waliin jira gargar bahu nu dhowweedhaan dagalee yaayyaa diidaa departure jajjabduu tagaafasillee ammumallee wanni reefu kaasuu jiran kan yoo ati hin jabaatte namni kun kennaaniiti jedhan Oromaa
Sadii galtee yoo ati hindi kum tokko ilaalchi dhibii qabattee yookaan afaan dhibii baratte namni kun kennaa ni jedhan. Yoo ati waan durii beekni hin hojjanne ollaan kan kee onni horii tisse hojjaatiin ammoo naggaatee taate yuurlees Oromoo. Aga guyyaa har'aa jecha abaarsa gaafasii suni walta dachaanii sila waaqa raarfachuu malee waaqa bira nuu deemii abaarsi kun bar 1467 bar daawwee borbor daawwee Amerikaan dhaabatte 1492 dhaabatte faranjiini daawwee borbor daawwee abbaa gadaa sadeesitoof after reformation achiin dura abbootii gadaa 300 jiraa jedhaniini yoo akkam xiqqaatti gan 8 qofaan hojjanu dho warra civilization if democracy nu barsiisu warqan Oromoon duuba akkan guddo akkan sabjaba gaaf warri sun dhaabate gaaf Columbus America dhaqee arge nu abbaa gadaa after reformation jecha beek salliin dudduuba beekee wanni sun retire taate isiin soorabaatam ganaa haaromsani system change restructuring gaaf nu jalqabna Amerikaan dhaabat waan sucuuf beekuu mal duub walti yoo deebimne wanni gadaa kunini reefu abba taabor waamillee yaayyuu kaase wanni ideology teennallee keessa wanni akka malee jabduu tokko akka malee namaa deeffachiisa kan malee controversy addunyaa tanallee walti nu naqa dimokiraasiin tunuu garaamii dhuftee isiinees deemtii jedhan nu dimokiraasii akkisii waan akka nurraa dhuftee kaan feena nu ammoo better democracy qabna akka Oromootti. Democracy'n teen democracy warra kaaniitiiniti. Democracy'n Giriikifaati. Democracy nami tokko aanan adii jedhee nami 11 aanan gurraacha jedhe. Democracy majority rule, majority vote, majority is always right. Democracy warra. Teen ammoo democracy dhugaati. Aadaa dhugaa jedhan principally nu akkas akka reefu en kaan ammoo dhugaa waa'ee waaq dhugaan hin qallatti malee hin cittu dhugaan nami dhugaa irratti duhe waan jir fakkaataa illee jedhan addunyaan amma akka malee flexible taate olii gad akkan horii jirti nu nami dhugaa irratti waan jir fakkaate jedhanii ardum qaraa ka durii kaan teteenna wanni akkan dhib guddaa kanallee cufaanii nuduf kagartee nu yaadi keenya nu principle origini kan qabna somehow ammumallee fulaan maadaan itti sasamphallattee qaqallatteellee ammumallee nu jirtu wanni sun saba keenya keessa jecha dormansiin tun cufte achirraa dhufte nami adab qabu nami seer qabu nami naamus qabu achirraa dhufte ammoo walti deebisiitti birmadummaa Itoophiyaa yoo asomtaa Oromoo malee dandeenye naasomnu tissine harka qabna gatiitti baamne dhiitamneellee harka qabna gatiitti baamne qabsoomneellee waan hedduullee goone marroo agamillee dabsanneellee harka qabna ammallee gatiitti baamne aadaaf dhugaa tanallee hin qabanne dhugaa tanallee waa'illee waaqa ammallee harkuma qabna fuula silaanuu malte taanii ammoonni gaafiin guddayyooni birmadummaa Itoophiyaa agaan tissine agaan armaan baamne kophateennaan iti gosaa fi goslaftan kee jirtaan cuf waliin gatii baamne armaan geenne arma achitti fulaan teen maanii where is our place rightful place akka saba kanaatti kanam dhibiin dhiibne kanam dhibiin dabsin kanam dhibiin cabsin kanam dhibiin bassin kanamu gorsin fulaa jabduu fulaan nu qabachuu malletame yoo qabannammoo akkamiin jabeeffanna waan jedha ta'u malte horaa bulaa deebana.